جرتو ما أخي جيب دريج جلد يمتيخ قستير أرقدين من دنا لبيه لبو قستير قدو أو لكم سبريسو دي ستي warri isatti dhiyaatanillee gastii argadda arafaati faddabaasa arafaataalaan cinqamaa jirti adda baafachuu barbaaddi dhaga'uu barbaaddi waan inni keessa jiru namni arra amma isaa wajjin galgala kana haasoytan ishiidhaaf adda akka baaftaniin isiniin jaa maali maliyaana maanin beeku murti buutoon nama saayibbanettu qabaa kamte jala dhabame nama 357 jala jirtani tokkolleen keessaa walii wal beekun jiru Kota Arafati faddaan baasa yaaddoo hamaa keessa jirti Arafaat cinqamaa jirti haala inni keessa jiru baruu barbaaddi waan isarra ga'e baruu barbaaddi murti guutoodhaan sirriidhaan namni tokko ka isaa wajjin galgala Samira jaalibsaa dubbistee jaalibsaa agartee dabbaaloo agartee isaan dabbaalfaan galgala laayibirra jiran isaan laayibirra jiran galgala jaalibsaan agarre garuu bara mucaan maan taane nagaa qaba ati maa maraat makiinaan akka taatee agartee yaaboo fedhi maaluma dhufeeti yaa kaanii qadi yaa rabbi maaluma dhufeeti yaa rabbi makiinaan eegaa caccabee jira ree inni lubbuun bahee jira jeebar bataa halasa dammatuma irraa bahi Samira irraa bahi beera keessaas dubbisa Parang yo dawalte. Siftanan ni dawalte. Namni takko beeko namni dibba frena sala jiru ko rabbi biya kiyama sudah dambe tadi. Ini ya kan nama olga galchinet. Menyu galch. Ya rabbi. يا رب التنبوي ما له فياته من قلت السلام عليكم وعليكم السلام عرفات بوين مرتبودو نوان تاني تكسي يندا أونلاين رتوس بريسة جرافة يعني كبا هم بويني أسرة تيسة هاي Amman tan majra barreessa makina gachaa malee inni fayyadamee qaba waan takkan taane Mboyini asirra teessee namni kagammaduu malee namni asirra teessee waan takka riifatee bu'aa takka waan takka siifatu waan jiru waan ta'eef mboyini jinsa bira. Makiinaa sanuu akka waan garaaja geessanitti barreeffama barreessee jira. Aan guutuu dubbisee jira barreeffama isaa san koomantii godheefii jira. Egaa arti akkasuma barreeffamu silaa namni kan miidhame yoo taate teekistii sanuun barreessu beeku. Maal jette? Makiinaa sanuu akka waan garaaja geessee bakka hiriyoottan kiyya nama lameen tokko haalaan isin galatoomfadha jeeti. Ullee lamaan takka galatoomfate. Ani waan takka hin taane je inni nu barreeffaman waan takka hin taane bal'oonis rakkoonis wanni hundinuu gaddinis gammachuun dhufti waan takka hirrifatina ani nagayaan qabaa fayyaa nagayaan qabaa sibiilli maallaqaa bitaa lubbuu namaa caalaa ani fayyaa nagayaan qabaa waan takka illee hin yaadinaa jeeti wanna dabarsee jira teekistii barreessee jira ati asirra teessee hin boo'in. Laa an kanuma dhiyeenya kana liifiraas durutti hin jiru seenuttis hin jiru beektaa amma reefuun tola sumaachisuu jiruutiin oguu viidiyoon of arge. Bertu gue sama Malte, hingga dah berarti gue tuh pindah boleh penjelasan. Itu dah boleh, mereka nama dah boleh hingga Malte nu manjat. Video apa kan? Silkin isa than isa iPhone sorry sa TV itu jurusanis chapter jerti sansa. Ini wannan jin. Wallahi baguma rabbiin lubbuu isaa oolche an akka silkii sun itti caccabdeetti ne shakke wallahi garuu lubbuun guyyaa rabbi baatu ani Samira ani akka malee rifadhee rifaatu illee boo'i malee boo'ullee barbaanne urii gammaddan illee galatoomaa ani barreeffama guututti dubbisee asitti himaan jiru makiinaa cabe malee ani hin cabne sibiilaatu cabe sibiila maallaqaatu bitee ani fayyaa qaba alhamdulillah jeeti maxxansee si jechaa jira bar egaa amma laan dhagee ati asirra teessee hin boo'in namni kan gammaduu fi
kan waa'ee namummaatti dhagamtee kan rifatus ni jira. Laakiin taatee ati fuula namaa Amma nama sadiin na aarsee ubarra. Dhageeffadhu Samira waa'ee namaa dhiisi. Ani wanti ni dhimmaan kana buuseef akka dubbiitu na adda baatuuf. Dubbiitu na adda baanaan daqiiqaa takka liifira turuufis illee dhufne irraa bu'uu deeman. Okay? Barreeffama guddaman. Ani dubbita dhimmaan kiyya kun dubbita na adda baasuuf malee waan biraatiif kan hin bu'ee qabdu warri gammadallee galatoomaa warri gammadallee galatoomaa ani dammoo boru ganama jechuun soqee nama gaggaafadhe boru ganama nama finfinnee jiru fiidoodhaan isaa arguu barbaade. Inshallah boru rabbi jee isaa utakataatallee ijoollee kana irratti anillee ni dawwala akkasitti akka inni illee dhiyaatee ol beekaa nama hedduu kana isaa rifatee nuti hundinuu qalbiin gara meeqa bacaataa jiru jecha ol beellee inni illee akka dubbatee nuti illee agarsiisu ni goona ati hin booni khalaas dhiisi alhamdulillah. Ani boo wanti na bootise dubbii kana adda baafachuufi malee rakkoon qabu garuu waa hellee nyaatu malee waa linaasa wanii itti naa dhiiseeti. Alhamdulillah waan lubbuun saafu. Ya. Wallahi akkasii. Bagara Yalla bakka sinatti haa tolu irraa ba'anii. Samira kottu keessaas dubbisa. Wani Maal jette? Jirama. Ha? Jirama. Maal jette? Dira zere ke dokatara. Nana soyisa? Afaan Oromoo haasofsiisi taflallaan. Nukofan taatu kottu irraa ba'i. Rabbiin iyyuu lubbuu isaa oolchuun iyyuu waan guddaadha. Lubbuyyeen maa boossi dhugaa rabbii bo'oo balleessitee rabbiin nagaan isa baasuun isaayyuu waa tokkodha dhugaa rabbii. Ijoolleen tokko hin arrabsu koomentii jalatti otoo akkana godhuutu makiinaatti buusee jedhaniifaa koomentii jalatti haa arrabsu ijoolleen tokko. Ijoolleen tokko immoo nagaa qabu. Namni waan akkasii namaa gammadu ofiifuu sirri miti sammuun isaayyuu likkiin dalagu bar nagaa miti. Sammuutu walitti wannoo ta'ee jira warra waan akkasii waan balaa namaa gammadu maaliif jennaan kun balaa akka tasaati. Balaan akka tasaa kun immoo deebi'ee nama qaqqabuu danda'a waan ta'eef waan akkasii namaaf hin gammadina dhugaa rabbii xalaata keessanii nama gumaa walirraa qabda yoo ta'eyyuu dhugaa rabbii waan balaa tasaa akka tasaa kana waliif hin gammadina maaliif jennaan balaan kun balaa akka tasaati waan ta'eef wanta otuu yaadini otuuti ittiin beekini otuuti natti dhufaa jira wanta akkasii jettee ofirraa qolachuuf yookaan immoo ofirraa dhorkuudhaaf eegaa jirtu miti jechuudha. Balaa yeroo itti namatti dhufu balaa akka tasaatiin sitti dhufa rabbiin balaa akka tasaa hunduma keessanirraa yoo haa qabu. Malee waan akkasii gammaduuf hin ta'u hin gammadinaa fi maaliif gammadduuf ilma namaati. Namni amma tokko isaan amma isin warra miidiyaa kana irratti wal loluu ilaaltu isaanin sobu fooloo guddifachuufitu sobaniitu miidiyaa irratti wal lolu malee lafa irratti wal jaallatu. Dhuguma wal lolu namni ijoolleen keenya dhuguma wal loltettanii yaadnaas walii galteedhaanitu hojjetu waan hojjetanii walii galanii guruuppii ijaarrataniitu sobanii wal lolu malee dhugaadhaan waliin lolani beekaa sobanii tiktookii guddifachuu fi fooloo barbaaddachuu fi fooloodhaaf jedhanii namni ilmi namaa waan ta'e hin godhin jiru miidiyaa kana irratti argitanii jirtu. Inni kaan nyaata akka hin taanetti nyaata baqa waan adda addaa godhuun argine. Miidiyaa kanarraa argaa jirtu waan uummanni gochaa jiru fooloo barbaachaa jedhanii waan allee beekaa godhu waan godhan beekaa godhu malee hinuma wal jaallatu. Oromoon tokkodha waliin jibbitu waliin qooddu kutaa fi amantiin gandaa waliin qooddu. Oromoo dhiisaati nuti mana madaamii keessatti gaafa jara warra soddaa arginu Amaaraas haa ta'u Tigirees haa ta'u akkam wal jaallannee walii wajjin nyaata nyaannee dhunna. Hin beektu miti warri mana madaamii keessa hojjettan ijoollee baay'eeni amma fakkeenyaaf ijoollee Tigiree hin dhufti Amaaraan hin dhufti jaartii bira dalagaa ijoolleen jaartii immoo fudhatanii dhufu sarraatanyoota gaafa dhufanii qani kamisa wajjin nyaannaa wajjin dhunna. Inni miidiyaarra lafatti wanta akkasii girriin hin jiru hundi keenya biyya ormaa keessa waan jirruuf iyyuu dhimma walitti hin qabnu abbaa wajjin nyaannee wajjin dhunnee hojii keenyatti karaa fiiguudha jechuudha. Kanaafuu jennaanii isin warra miidiyaati jettan ijoolleen tokko waan dabaa afaan keessanii hin baasina haraamadha dhugaa rabbii waan hin taane afaan keessanii baaftanii rabbiin ofitti hin gaddisiisna jechuudha. Balaa akka tasaa jechuun qalbii miti jechuudha waan namarra ga'uudha hunda keenyarrayyuu ga'uudha waan ta'eef waan akkasii gonkumaayyuu waliif hin gammadina kolfaa taphadhaa malee waan akkasii hin gammadinaa isiniin jedha. Lubbuyyee abshiriin booyinii siin jedha dhugaa qabdi si'eedha isaa kan rakkoo keessaa baase kanaafitu boossi jechuudha. Abshiri gaadhok homaan taaneeti abshirii
obsi dadawwalii gaafadhu laali.